akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jechaa egaa guyyaa har'aa kutaa magaalaa Shaggar iddoo galaan guddaa jedhamuttidha kan nuti argamnee jiru. Egaa jalqabbiin magaalaa Shaggarii reef waggaa tokko kan itti fudhatu yoo ta'u waggaa tokko keessatti egaa hojiiwwan yookaan piroojektota 185 ijaarsisee xumursiisuudhaan eebbisiisuuttidha kan inni argamu. Wantoota tokko isin daawwachiisaadha kan nuti isin waliin turru. Isinis nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaatii gama ogummaa kaameraan ammoo Daawwit Tashoomee nu faana tura. Turtii gaarii.
galaan guddaa adda kan isa ga'u bu'aa shaggar waan ta'eef odoo shaggar hin jiraanne galaan guddaa kutaa magaalaa ta'ee uumamuu waan hin dandeenyeef carraa kanaan baga shaggar dhufee baga galaan guddaa uumame jechuun barbaada. Erga shaggar hundeessine booda magaalaa guddaa ummata keenyaaf waan barbaachisuuf magaalli yoo jiraate teknooloojiin waan jiruuf magaalli waan jiraate yoo jiraate investmentiin waan jiruuf ummata keenyaaf kan malu jireenya ummata keenyaa jijjiiruu kan danda'u hojii gurguddaa hojjenneerra. Erga shaggar hundeessine magaalli tokko magaala kan isa ga'u olaantummaa seeraa yoo eegsisu waan ta'eef shaggar jennee jalqabnee olaantummaa seeraa eegsisnee qabeenya keenya karaa mootummaatti deebisuu qofa miti piroojeektii gurguddaa ummata jireenya kan jijjiiru baay'ee hojjenneerra. Kan galaan guddaa qofa yoo laallee magaalaa keenyaafillee naannoo keenyaafillee biyya keenyaafillee baay'ee fakkeenya guddaa kan ta'u har'a kan eebbisnee transfer station kan jennee bajeta miliyoona 187 caalaa kan ijaarree galaan guddaaf qofa odoo hin taane magaalaa keenyaaf biyya keenyaafis fakkeenya guddaa waan ta'eef carraa kanaan baga gammaddanii jechuun barbaada. Magaalaa shaggar hundeessinee daandii guddaa Grand Shaggar Road jalqabneerra. Magaalaa shaggar hundeessinee digital shaggar jennee teknooloojii adda addaa hundeessineerra. Magaalaa shaggar jennee erga hundeessinee booda tajaajila fayyaaf kan ta'u hospitaala iddoo adda addaa irratti galaan guddaa irratti immoo buufata fayyaa qorichaaf kan ta'u community pharmacy hojii gurguddaa hojjenneerra jechuudha. Kanaafuu ani carraa kanaan ummanni as nu jaalatee kutaa magaalaa keessan kabajtanii as waan dhuftaniif carraa kanaan kabaja qabnu jaalala qabnu isiniif ibsuun barbaada. Galaan guddaa baay'ee adda kan isa ga'u isin akka jettanitti yeroo jalqabnu xiqqoo rakkoo adda addaa yoo jiraate illee caasaa jijjiirree hoggantoota bakka buusnee karaa hojiitti erga seenne booda hojii duraan rakkoon duraan kan ture hundaa badee amma sadarkaa kanatti piroojeektii kana fakkaatu eebbisuu qofa miti magaalaaf fakkeenya kan ta'u inishatiivii yoo laalle galaan guddaa keessa qofa kan ijaarame inishatiiviin iddoo tokkotti sheedii 105 kan qabu kan ijaarame galaan guddaa keessa qofa jechuudha. Kanaafuu galaan guddaa hangam humna akka qabu galaan guddaa magaalaa cimaa akka shaggarii yoo jiraate hojii hojjechuuf haalli gaarii akka jiru kan agarsiisu waan ta'eef kana caala ammas hojjetamuu kan jiru baay'ee akka jiru ibsuun barbaada. Fakkeenyaaf qabeenya lafaa bulchuu irrattis ammas wanta baay'ee nu hafa. Galaan guddaa lafa guddaa qaba malee lafa isaa baay'ee fayyadameera jechuu hin dandeenyu. Investmentiin baay'ee galaan guddaa keessa kan jiran amma tarkaanfii muraasa irratti fudhanne malee akka lakkoofsa isaaniitti hojii keessa hin jiranii. Investmentii qofa miti namoonni baay'ee lafti qasaasamee kan jiru galaan guddaa keessa jechuudha. Kanaafuu ammas fuulduraafis qabeenya lafan keessan sirriitti yoo cimsitanii baay'ee bu'aa qabeessummaa taatu kan jiru yaada kiyya kaasuun barbaada. Ummanni kabajamaan galaan guddaa abbootiin gadaa haawwan siinqee abbootiin amantaa jiraattonni kutaa magaalaa galaan guddaa hundi keessan dargaggoon qeerroo fi qarreewwan keenya baga guyyaa eebba piroojeektii keessaniin isin ga'e baga nu ga'e jechuun barbaada. Magaalli Shaggar hundeeffamnis waggaa tokko ta'us hojiilee gurguddaa hojjettee gaafii uummataa deebisuu irratti argamti.
shaggar bu'aa qabsoo keessanii, bu'aa paartii badhaadhinaa, bu'aa hoggansa keessanii waan ta'eef kaleessa gaafiin uummanni Oromoo qabu sadarkaadhaan deebi'uu kan jalqabee fi magaala shaggar hundeessuu keessattis hoggansi xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan eenyummaan aadaan duudhaa uummatichaa akka bakkatti deebi'u uummanni jiraataa naannoo kanaa ta'an buqqa'uun akka dhaabbatuuf itti gaafatamummaa guddaa fudhachuudhaan magaala deebisee ijaaruun eenyummaan uummata keenyaa keessatti akka lalisu tarkaanfii siyaasaa cimaa fudhateen har'a magaalli shaggar hundooftee kutaa magaalaa 12 uummanni isiidhaa harka wal qabatee jiruuf jireenya isaa gaggeeffachaa mootummaa isaa wajjin dhaabbachaa hojii gurguddaa hojjechaa jira. Nus torban kana eebba piroojaktii irratti kutaa magaalaa garaagaraa keessa naannofne yeroo eebbisu piroojektoota birrii biliyoona hedduudhaan lakkaa'aman keessaafuu akka magaala shaggaritti waggaa tokko keessatti humna qabu hunda cunfee uummata isaa of cinaa hiriirsuudhaan hoggansi jiru halkanii guyyaa hojjetee piroojaktii 315 ol ta'u yeroo gabaabaa keessatti qulqullinaan ariitiidhaan akka xumuramu gochuudhaan hojii fakkeenyummaa qabu kan hojjetamaa jiru waan ta'eef kutaa magaalaa Galaan Guddaas har'a isuma kana kan mirkaneessu piroojaktii ji'a 2 hin caalle yeroo gabaabaa keessatti hojjetanii piroojaktii gurguddoo garaagaraa hawaasni keenya kaleessa gaafii kaasaa turan kan akka bishaan dhugaatii, manneen qorichaa garaagaraa fi buufata fayyaa keessatti hojiin hojjetamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabu uummanni keenya immoo sadarkaan jiru tajaajila barbaadu akka argatuuf itti dhiyeenyaan hoogganaa piroojaktii ijaarame ta'uusaa waan argineef uummanni keenyas baga abbaa carraa taatanii piroojakticha keessanis akka kunuunfattan tajaajila yeroo dheeraa akka isinii kennu akka hordoftan isiniin jechuun barbaada. Naannoo keenya qofaa miti biyyaaf magaala fakkeenya taatu. Gaafa Afrikaatiif magaala mul'attu magaala addunyaa irratti waa'ee Oromoof Oromummaa mul'istu Oromummaan keessatti calaqqistu duudhaan keenya keessatti deebi'u akka ta'uuf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Yeroo muraasa booda magaalli shaggar uummata keenya kan itti mataatti ol qabatu eenyummaan kan keessatti deebi'u hawwattummaan yookaan immoo guddinni magaalaa kaleessa biyyoota gurguddoo keessatti halaalatti fageenyatti ilaallu san magaala shaggar keessatti waggaa muraasan booda arguu kan dandeenyu waan ta'eef qabsoo uummata keenyaan qabsoo hoggansi keenya taasisaa tureen magaalli hundoofte kun boruuf egeree har'aaf ammoo jijjiirama kanaaf uummanni keenya akka irraa dandabatu hojii isarraa eeggamu hunda karaa garagaraan hojjechaa waan jirtuuf isinis mootummaa keessan cinaa dhaabbattanii uummanni bal'aan abbootiin qabeenyaa hirmaannaan isin taasisaa jirtan guddaa waan ta'eef kana cimsitanii itti fuftanii akkuma harka wal qabattanii hojjechaa jirtan borus shaggar egereedhaaf akka hundooyte hubattanii egeree saniif ammoo har'a dhaabbannee waan hojjechuu qabnu akka hojjettan isiniif dhaamaadha. Piroojaktoonni akka magaalaa shaggaritti keessaafuu akka kutaa magaalaa kanaatitti hojjetamanii eebbaaf dhaqqabsifaman kun kaleessa uummanni keenya gaafii isaa kan hin keessummeeffamne har'a ammoo gaafii deebisuu qofa osoo hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee deebiin kan kennamaa jiru waan ta'eef isinis baga abbaa carraa taatan isiniin jechuun barbaada. Hoggansi uummata isaa wajjin ta'ee yoo hojjete yoo karoorse uummata bal'aa yoo cinaa hiriirse hojii hunda hojjechuun akka danda'amu gaafii uummataa deebisuun akka danda'amu qabatamaan kan agarsiistan keessaafuu immoo kutaan magaalaa Galaan Guddaa akkuma reefu ja'ame Galaan Guddaan boodaan ka'ee dura baha akkuma ja'asan dhaadannoo qofa osoo hin taane qabatamaanis nu kan arginee fi isinii mirkaneessine waan ta'eef gara fuula duraatitti illee dorgomaa ta'uudhaan hojii keessan jalqabdan kana karaa qulqullina qabuun saffisa qabuun ariitiidhaan akka raawwattan uummata keessan cinaa akka dhaabbattan jechuu barbaanna. Akka waliigalaatti bu'aan uummanni keenya paartii kanarraa argachaa jiru mootummaa isaarraa deebi'aa jiru tokko lama jee kan jalqabee fi akka naannoo keenyaatti magaalli qabnu keessaa magaalli guddittiin magaalli hangafa magaalotaa taate yeroo hunda waa'ee uummata isii kan rakkattu aadaa duudhaa uummatichaa kan rakkattu waan hojjettu hunda keessatti karaa uummata keenya fakkaatuun kan karoorsituu fi kan hojjettu akkasumas eenyummaa uummata keenyaa kaleessa badaa ture sana deebistee dhaabuudhaanis hangafa kan taatee fi
magaala qofa hundeessuu osoo hin taane magaala uummanni Oromoo keessatti deebi'ee ittiin lafa qabatuu fi eenyummaa isaa ganamaatitti itti deebi'u ta'uusaa akkuma jalqabne waliin dhalootatti dabarsuudhaaf hojjechuu qabna. Ulfaadhaa galatoomaa. Piroojeektiin eebbifame yeroo hunda tajaajila akka kan eegumsi keessan ijji keessan irraa buqqa'uu qabu. Hundaa ol nageenya magaalaa keessanii nageenya kutaa magaalaa keessanii eegdanii hojiin kun akka milkaa'u kan taasiftan hundi uummanni hoggansi wal qabattanii kan hojjettan waan ta'eef carraa kanaan maqaa koo fi maqaa caffee Oromiyaan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Galatoomaa. Arran projektii barkum namaaf dhanijaa marsaa tokkoffaa eebbisuu fi asitti walitti qabamnee jira. Baga Waaqayyoon guyyaa har'aatiin nu ga'e. Akka kutaa magaalaa Furiitti erga magaalli Shaggarii hundeeffame booda hojiiwwan misoomaa gurguddoon magaalli Shaggar magaalaa egeree taasisuu fi qophiin guddaan godhamee hojiitti gallee jira. Barkum namaaf dhanijaa keessatti projektiiwwan gurguddoon raawwatamanii jiru. Projektiiwwan gurguddoon kun projektii mootummaan raawwataman, bajata hirmaannaa uummataatiin raawwatamanii fi hojiiwwan tola ooltummaa garaagaraatiin kan raawwatamanidha. Projektooti 12 projektoota haaraadha. Projektooti 11 ammoo projektoota suphaati. Waliigalatti birrii miiliyoona 365 projektooti mootummaa raawwatamanii jiru. Projektoota mootummaa dabalatee hirmaannaa uummataa akkuma paartiin keenya fi mootummaan keenya kanatti kaa'een badhaadhina maatii dabalatee humna walooti akkasumas bajata mootummaatiin hojiiwwan guddaan raawwataman keessaa hojii hirmaannaa uummataatiin raawwatame. Hirmaannaa uummataatiidhaan projektoota 280 keessaa projektiin 247 kan hirmaannaa uummataatiin raawwatamedha. Isaan keessaa projektootii
birrigar miiliyoona 665 kan raawwate baay'inaan bu'uura boruu akka kan ga'u manneen murtii aadaa 3 daandii kobilistoonii fi riqichaalee adda addaa dabalatee kiiloomeetira 222.5 kan ga'u akkasuma waajjiraalee poolisii 2 hojiiwwan inisheetivii qonnaa kilaasterii gara 74 olii hojiiwwan hirmaannaa uummataatiin bakka adda addaatti misooman keessaa hojiin kun hojii muraasa jechuun ni danda'ama. Hojii kan keessaa baay'ee kan nama boonsuu fi fuulduraan lamciimetti fufu jedhan kaa'u hojii manneen harqalleeyyii irratti raawwatamanii bara kana manneen harqalleeyyii 98 ol ijaaree jirra. Isaan keessaa dargaggoon homaa hin qabne kan waan tokkollee ofiiyyuu waan of danda'an hin qabne namoota adda addaa mobilaayiz godhuudhaan piroojeektoota gara 10 yookaan ammoo manneen 10 harqalleeyyii hojjetanii jiru. Piroojeektii mootummaa keessaa immoo keessumattuu kan rakkoo furuudhaan piroojeektiin tokko amala isaatiin rakkoo furuu qaba. Rakkoo uummataa jiddu galeessa godhachuu qaba. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu qaba. Piroojeektoota rakkoo hawaasa keenyaa furan keessumattuu jamoo irratti manni barumsaa raawwatan birrii miiliyoona 69 oliin kan raawwatame. Man barumsaa jamoo sadarkaa tokkoffaa keessatti barattooti 8,000 olii bakka tokkotti waan jiraniif man barumsaa moodeelaas hin qabne waan ta'eef dabalataan raawwatamee jira. Kun akka waan addaatti waan fudhatamudha. Inni biraa immoo piroojeektiiwwan mootummaa keessaa hawwata magaalaa akka inni bareedu magaalaa akka inni hawwata ta'uu fi magaala qabeenya uumama waliin yookaan immoo hawwata akkasii magaaliitu akkasiin taatu hojiiwwan gurguddoon miidiyaan kiiloomeetira 1 olii akkasuma immoo paarkii ollaa akka kanaan dura akka magaalaa shaggariitiitti raawwatamee hin beekne hektaara 9,000 irratti meetira iskuweerii 9,000 irratti hojjetamee jira. Kanaaf hojiin kun hojiiwwan barka raawwan keessaa hojiiwwan baay'ee boonsati. Waliigalatti akka kutaa magaalaa Furiitti piroojeektiin 280 kuniin birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 30 kan raawwatamanii piroojeektii kan raawwachuu keessatti gumaacha guddaa warri qaban abbootii qabeenyaa akkasuma immoo namoota nu deeggaran baay'ee galateeffachuu barbaanna. Maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsota magaalaa Furiitiin galatooma isaan jechuu barbaada. Fuulduraafillee magaalii kutaa magaalaa Furii jiddugala dinagdeeti, jiddugala investmentiiti, jiddugala kalaqaati. Magaalaa fuuldura baay'ee bareedduu akkasiin taatu waan hawwuuf hojiiwwan misooma gara garaa keessatti akka nu bira dhaabattan yaamichi kiyya dhiyeessaa. Bara 2017 hojiiwwan gurguddoo walootiin badhaadhina maatiitiin akkasuma immoo bajetii mootummaatiin raawwatan keessatti akka nu waliin hirmaattan yaamicha dhiyeessaa. Shaggar jennee magaalaa guddaa yoo hundeessinu bu'aa magaalaa hammayyaa waan beekneef waan ta'eef erga Shaggar hundeessinee bara kana humna guutuudhaan seennee magaalaa jaarraa 21 irratti uummata keenyaaf kan barbaachisu hojii gurguddaa hojjenneerra. Bara kana qofaa uummata keenyaaf yeroo jalqabaaf hospitaala guddaa General Hospital uummata keenyaaf yeroo jalqabaaf daandii guddaa Great Shaggar Road kan jedhamu yeroo jalqabaaf uummata keenyaaf mana barnootaa gurguddaa ijaarree kaayyoo fi galma Shaggar bu'aa qabeessummaaf hojii gurguddaa hojjenneerra. Shaggar keessatti bu'aa Shaggar baay'ee cimaa kan goo'u Furii kutaa magaalaa Furii hundeessuu keenya. Kutaan magaalaan kun amala isaa baay'ee adda kan ta'e commercial city, commercial center akka hundeessinu carraa kan nuuf kennu Shaggar hundaa'ee qe'een kun yoo ilaaltan abbaa kan hin qabaanne qasaasima lafaa yoo ilaalle olaantummaa seeraa kan hin kabajamne investimentiin baay'ee Furii keessa kan turan seera kabajanii kan hin deemne waan ta'eef Shaggar erga hundaa'ee booda olaantummaa seeraa ibsu qofa miti investimentiin kara hojii keessatti akka seenu piroojeektii amma arra eebbisne greenerii kana fakkaatu paarkii ollaa amma kan eebbisne model school hojjennee Furiin akka kayyuusaatti commercial center, commercial city akka ta'u hojii gurguddaa hojjenneerra. Kana qofa miti
daandii baaburaa amma kallattan local development qopheessinee yeroo gabaabaa keessatti karaa hojiitti kan seennu yoo ta'u waggaa 5 booda maybe iddoon kun iddoo commercial center goonee fayyadamummaa uummata keenyaa kan cimsinu waan ta'eef carraa kanaan baga abbaa carraa taatan baga gammaddan jechuun barbaada. Hunda dura Oromiyaatti kan argamtu Shaggar lafa horaa lafa tolaa jechuudhaan mararfatee kan yaamu Oromoon bu'aa qabsoo dhaloota kanaan hundoofte. Ga'ee uummanni keenya kaleessa irraa dhiibame irratti deebi'ee Shaggar hundeessuun ammoo mootummaa naannoo Oromiyaatiif murtee seena qabeessa uummata keenyaaf ammoo injifannoo guddaadha. Kanaaf uummanni magaala Shaggar kutaa magaala Furii baga gammaddan baga warra seenaa deebisee ijaaru taatan baga isiniin ga'e. Oromummaan ititee uummata keenya tokkoomsee dadammaqsee saba keenyaas qabsoo finiinse. Diddaan maastar pilaanii uummanni keenya injifannoo caalmaaf kaadhime mirga abbaa biyyummaas gonfachiise. Gaafiin uummanni keenya Shaggar irraa qabus dhawaataan lafa qabachaa dhufe. Qimala keenya hanga ammaatiin qe'ee warra Tufaamunaa, qe'ee Tuulamtichaa, lafa seenaa fi malkaawwan ayyaantummaa badhaadhinaa deebisee ijaaruu irratti argamna. Boqonnaa kaleessaa boqonnaa qonnaan bultoonni keenya lafa isaarraa ittiin dhiibaman cufamee jira. Magaalaanis isaaf hin malu. Uummata jedhame qorqalbii isaa cabsuuf kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan irratti hojjetamaa kan ture dhaloota kanaan cabsuun danda'amee jira. Seenaa keessan kaleessaa ijaaruudhaan magaalaa qonnaan bula hammattee diinagdeedhaan utubdu cimtuu ijaaruudhaaf mul'atni ijoo paartii keenyaa fi mootummaa keenyaa isa guddaadha. Oromoon daangaa namatti hin darbu, haqa namaas hin barbaadu. Haqa isaaf falmachuun qe'ee isaa irratti kabajamee misooma isaa gaggeeffatee diinagdeen of ijaaree obbolummaa sabaa fi sablammoota biroon hammatee jiraachuun kan beekamu saba duudhaa fi safuu guddaa qabudha. Oromiyaa boruu misoomaan kan badhaate egeree uummata keenyaa dhugoomsuu dandeessu sirna jabaa wabii uummata keenyaa ta'e ijaaruun injifannoo argame itti fufsiisuu irratti argamna. Kun immoo hawwiidhaan hin dhufu qindoomnee hojjechuudhaan waadaa uummata keenyaaf galle gochaan mirkaneessuu keenyaan kan argamedha. Misooma hunda galeessaa fi haqa qabeessa ta'e gaggeessuun uummata keenya cimsuu fi itti gaafatamummaa seenaa of harkaa qabnu hubannee qindoominaan hojjechuu irratti argamna. Paartiin badhaadhinaa tarsiimoo hunda hammataa tarkaanfataa fi imaammata sirrii faayidaa lammiilee mirkaneessuu qabatee hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jira. Paartii dhalootaan dhihoo hojiiwwan bu'uura uummataa keenyaa ta'an hedduu hojjechuudhaan fuulduratti tarkaanfataa jiru paartii guddaadha. Uummanni keenyas mulla paartiin keenya qabateen amanee amantaa guddaa irra kaa'uudhaan faana hiriiruun tokko lama jechaa hojiiwwan gurguddoo galmeessaa as ga'ee jira. Amanaa uummataa galmaan ga'uuf waadaa uummata isaatiif gale gochaan mirkaneessuu danda'ee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa yaadamaa fi sagantaa misoomaa paartii keenyaa irraa maddeen hoogganamee golaawwan Oromiyaa hunda keessatti jijjiirama bu'uuraa fiduudhaaf xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Agarsiiftuun kanaa immoo torban piroojeektii jechuudhaan akka naannoo keenyaatti labsuun piroojektoota gurguddoo magaalota keessatti, godina keessatti, aanaa keessatti hojjennee uummata keenyaa wajjin eebbisuu kan jirru kun agarsiiftuu guddaadha. Piroojektoonni kaleessa sababa hedduudhaan lafarraa harkifachaa turan boqonnaan sun cufamee piroojektoonni yeroo gabaabaa keessatti karaa qulqullina qabuun saffinaan yeroo isaa eeggateen hojjetamee xumuruudhaan
raajii gurguddaa hojjechuudhaan waan karoorsine yeroo gabaabaa keessatti xumurree ummataaf ifa godhuudhaan ummanni piroojeektii isaa akka eebbifatu hojjechuu irratti argamu. Magaalota keenya ammayyeessuun duudhaa fi eenyummaa saba keenyaa ijaaruun kaayyoo ijoo paartii badhaadhinaa fi mootummaa naannoo Oromiyaati. Riformiiwwan magaalota keessatti gaggeeffamaa jiranis magaalota ummata keenya kaleessa dhiibaa turte bu'uura irraa jijjiiruun ummanni keenya qe'ee isaa keessatti kabajamee akka jiraatu taasisuudha. Tarsiimoo misooma magaalaa keenya saffisiisanii fi jiruuf jireenya jiraattota magaalaa bu'uura ta'an gochuudhaan hojiirra oolchaa jirruun ummanni keenyas wabii nyaataa mirkaneessee diinagdeen akka of danda'u taasisuun galma keenya ijoodha. Keessaafuu inisheetiivoota jiruuf jireenya hawaasa magaalaa fooyyessanii fi carraa hojii bal'inaan uuman kan akka horsiisa loonii, aannanii, kanniisa, damma, horsiisa lukkuu fi kan kana fakkaatan baadiyyaa qofatti kaleessa ilaalaa turre magaala keessatti bal'inaan karaa fakkeenyummaa qabuun hojjechuudhaan rakkoon qaala'insa jireenyaa akka xiqqaatu taasisuu irratti hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee abdachiisaadha. Oomishtummaa dabaluun, industirii babal'isuun, turizimii magaalaa guddisuun, carraa investimentii qabnu dachaan dabaluun, saayinsii fi teekinooloojiin guddachuun mul'ata paartii keenyaan qabame hojjechaa jirruu fi ittis milkaa'aa jirru ta'uu isaa hubannee galma ga'iinsa hojii kanaaf hundi keenya tumsa nurraa eeggamu kan taasisnu ta'uu carraa kanaan waamicha dabarsaa hojiin ijaarsa dhalootaa magaalota keessatti gaggeeffamaa jiran lammii baratee fi beekumsaan biyya ijaaru horachuun bu'uura manneen barnootaa ta'uu hubannee damee kanaaf xiyyeeffannoo guddoo kennuun akka naannoo keenyaatti kan hojjechaa jirru keessaa magaala Shaggar kutaa magaala garagaraattis akkasumas dabalatee kutaan magaala Furii, kutaan magaala Galaan Guddaa guyyaa har'aan tanaa manneen barnootaa kan eebbisaa turre fakkeenyummaa kanaati. Manneen barnootaa ammayyaan dhaloota oomishan ijaaruun tajaajila fayyaa hawaasaa mirkaneessuu fi rakkoo dhiyeessii qorichaa uummanni keenya hadheeffatee gaafatu deebisuudhaaf faarmaasii hawaasaa babal'isuun karaa uummanni keenyas irratti hirmaatee ashaaraa isaa kaa'achuu danda'uun karaa qulqullinni qabuun ijaaramee xumursiisuun eebbifamee hawaasaaf banaa tahaati jira. Jijjiiramaaf hojjenna jemmuu jennu maqaa qofaan osoo hin taane hojii qabatamaan mirkaneessuu waan gaafatuuf waan dubbanne karoorsinee uummanni keenya ijaan akka arguuf bu'aa isaa akka dandamatuuf hojii karoora xiiqii qabannee hojjechaa turreen yeroo yeroon hordoffii barbaachisu taasisaadha. Xumura isaarra geenyee uummata keenya wajjin kan eebbisaa jirrudha. Dhumarrattis injifannoowwan hanga ammaatitti arganne cimsinee itti fufsiisuudhaan yeroo hunda fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf hojjechuutu mul'ata qabanne saffisiisa. Tajaajila kennuun itti fufiinsa lammiilee mirkaneessuun ergama keenya godhachuudhaan ammoo kallattii milkaa'ina keenyaa kan akeekudha. Hawaasa keessaa baanee tajaajiluun carroomuu akka ta'e beeknee waan dubbanne taanee argamuudhaan gochaanis mirkaneessuu fi naannoo fi biyya keenya ceesisuun bakka jirrutti gahee keenya hundi keenya baachuu qabna. Addatti immoo magaalli Shaggar magaalaa kaayyoo guddaa qabdu, mul'ata guddaa qabdu, hundi hoggansaa gahumsa qabu, beekumsa qabu yeroo isaatiin invest irratti gochaadha. Jijjiirama magaalichaatiif hawaasa isii wajjiniin tarkaanfachuuf magaalaa mul'ata fagoo qabdu akkaataa dhugoomsuu itti dandeessu addunyaa irraa tan ittiin mul'attu akka taatu hunduu geessaa bahachuu qaba. Ulfaadhaa baga isiniin gahe baga guyyaa kanaan gahe piroojeektiin jalqabe kan xumura osoo hin taane magaalli Shaggar akkuma waggaa tokko umriin isii taatus hojii hojjechaa jiru hojii guddaa fi abdii guddaa kan ta'u waan ta'eef kanaaf ammoo hirmaannaan abbootii qabeenyaa jiraattota keenyaa hoggansa halkanii guyyaa hogganee hordofuudhaan karoora xiiqiitiin xiqqeeffatee hogganuu isaatiin milkaa'ina dhufe waan ta'eef hundi keessan baga gammaddan baga abbaa carraa taatan carraa kanaan maqaa kootii fi maqaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaan hirmaannaa keessaniif guddisee isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatooma.
daawwachaa turtanii turtiin kutaa magaalaa Shaggar bakka addaa Galaan Guddaa jedhamutti argamuudhaan taasifnee kana gaammatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jecha deebinee qophii kan birootiin akka wal agarruutti nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa.